Haay barattoota akkam jirtan nagaa keessan guyyaa har'aa koomentii irratti akkuma isin barreessee jiru gaafii waliigalaa isiniif qopheessee jira. Gaafii kana immoo kan gaafatan karaa teelegiraamaatiin namni tokko haga sadii ba'ee badhaasas ni qaba. Badhaasas achirra isinii kaa'ee jira. Maal akka ta'e hundi keessanuu teelegiraama seenuudhaan ilaalaa. Liinkii isaa koomentii jala akkasuma diskiripshinii jala isiniif kaa'a. Koomentii jalqabaa irratti ni argattu jechuudha. Akkasuma immoo yoo barbaadan ammoo @itio student yoo jettanis teelegiraam irraa argatu dandeettan jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu carraan kun akka isin hin tarre har'a galgala 3tti waan ta'eef gaafii baay'ee salphaadha. Hundi keessanuu deebisuu dandeettanii irratti hirmaadhaa isin jedha. Namoota muraasa qofatu teelegiraam jooyin godhuudhaan eegaa jira. Carraan kun akka isin hin dabarre itti fufaammoo badhaasni akkanaa kun gaafiiwwan akkanaa yeroo yeroodhaan deddeebi'ee isin gaafadha. Akkasuma badhaasas isiniif qopheessa jechaadha. Hundi keessanuu liinkii koomentii jala jiru kana tuquudhaan seenaa jooyin godhaa. Galgala 3tti na eegaa isin jedha. Galatooma.